hordoftoota afan lamaan tokko qabnaa. Innis maal inni gorsaan seeraa waldaa hordoftoota amantii waaqeffannaa abbaa Alangaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Darajjee Abbabaa dhimma amantii fi heera biyya tanaa ammamitti mirga qabnaa mirgi nu qabnu immoo maali kan jedhuu fi kanaa olitti daqiiqaa isaanii kenname gidduutti galma kanaa nu ibsuu. No folcha duraan dursa utuu gara sagantaa naaf kennametti hin darbiin hin dura carraa kana akka nuti argannuuf jaalleewwan ayyaantota Oromoo sirnoota darban keessa dhiibbaa fi cuuccaa utuu harkaan kennin aadaa kana hangammaatti gidiraa adda addaa keessa darbanii kanaan nu ga'an abbootii gadaa Oromoo hangammaatti dararaaf dhiibbaa utuu harkaan kennatiin aadaa kana dhaloota kanaan ga'an akkasumas hayyoota Oromoo ofiif otoo hin taane saba kanaaf jiraatan seenaa saba kanaa aadaa saba kanaa amantii saba kanaa barreessuudhaan akka nuti arra of taanee waan hunda dubbannuuf wareegama guddaa kaffalanii arraan nu ga'aniif maqaa keessaniin galata guddaa galchuufiin barbaada. Kanatti aansuudhaan wanti gurguddaan kaasu barumsa seeraa guddaan isinii kennamiti. Haa ta'uti garuu immoo namnas dhufe kun waldaan amantaa waaqeffannaa waldaa amantii akkamiiti? Yeroo baay'ee namni bofa arge quncee dheessaa jedha Oromoon. Kanaaf uummanni keenya amantaa kanatti makamuufis ta'e inni itti makame akkaataa eera biyya keenyaa bara 1987 ba'eetiin mirgaaf dirqama akkamii qaba? Hordoftoonni amantaa keenyaas haa ta'u deeggartoonni amantaa keenyaa kan jedhu kan waan gaggabaabduu isinii kaasuudhaaf jechuudha. Qajeeltoo heera mootummaa biyya keenyaa keewwata 11 irratti wanti ifaan tumamee jiru biyya keenya keessatti amantii mootummaa hin jiru. Yeroo ammaa kana mootummaan dhimma amantaa keessa hin galu, amantaan illee dhimma mootummaa keessa hin galu. Mootummaaf amantaan gargarii jechuudha. Kana nutuu jedhe too hin taane uummanni biyya kana keessa jiraatu jaalalaaf amantaadhaan eeranii tumateen kan mirkanaa'edha jechuudha. Kanaaf yommuu waa'ee amantaa kaasnu amantaan waaqeffannaa qaama mootummaa irraatii walabadha jechuudha. Walaba yookaan bilisadha jechuudha. Inni biraa amantiin waaqeffannaa akkuma jalqaba galata namoota keenya dhimma kana bara hedduu qabatanii nuun ga'an galatoonfadhe sanatti amantiin waaqeffannaa akka inni seera qabeessa ta'u eerri biyya keenyaa keewwati 27 xiqqaan tokko kan itti aananii tarreeffaman namni kamiyyuu ilaalcha amantii barbaade hordofuu eera keenya keessatti tumamee jira jechuudha. Namni kamuu lammiin biyya keenyaa kamiyyuu amantii barbaade gareedhaan dhuunfaadhaan bifa adda addaatiin karaa gurmaa'een waaqeffachuu wanti isa dhorku tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf namni keenya hundumtuu mirga kana mirga heeraaf seeraan argate ta'uusaa beekee itti gargaaramuutu irraa malaa jechuudha. Kanaaf wanti amantii waaqeffannaa hordofuudhaaf dudduuba keenya nu sodaachisu yookaan nu leeyyaasisu kamiyyuu akka hin jirre uummanni keenya kun beekee galuutu irra jiraataa jechuudha.
Kanaaf amantiin waaqeffannaa akkuma obbolaan koo jalqaba kaasaa turan agayya 27 bara 2005 irraa kaasee barreeffama hundeeffamaa seera irratti hundaa'e dambii ittiin bulmaataa seera irratti hundaa'e qopheeffatee qaama mootummaa aangoon isaa kenname mirkaneessuudhaaf aangoon isaa kenname mirkanaa'etti waldaa amantaa seera qabeessaa fi seeraaf heeraan socho'u seera biyyaatii fi seera waaqeffannaatiin kan socho'u ta'uusaa beekuun nurraa malaa jechuudha. Akkuma jalqaba isinii kaasuuf yaanne amantaa waaqeffannaa mirga amantiisaa babal'isuu asirratti wanti guddaan namni as keessa jiru ayyoonni as keessa jirtan hubachuu qabdu jedhee ayyaalu barreeffama hundeeffamaa waldaa kanaa keessattis haa ta'u dambii ittiin bulmaata waldaa kanaa keessatti waldaan amantii waaqeffannaa maal hojjetaa kana beekuun gaariidha. Iddoo nuti mirga itti qabnu tokkoffaa amantii waaqeffannaa babal'isuu, barsiisuu, aadaa saba Oromoo babal'isuu, dagaagsuu, qo'achuu, barreessuu. Inni biraan sirna gadaa Oromoo bakka hundatti deebi'ee akka inni miila lamaan dhaabbatu gochuu saayidha Oromoon. Kanaaf uummanni keenya amantaa kanatti makamuufis ta'e inni itti makame akkaataa heera biyya keenyaa bara 1987 ba'eetiin mirgaaf dirqama akkamii qaba. Hordoftoonni amantaa keenyaas haa ta'u deeggartoonni amantaa keenyaa kan jedhu kan waan gaggabaabduu isinii kaasuudhaaf jechuudha. Qajeeltoo heera mootummaa biyya keenyaa keewwata 11 irratti wanti ifaan tumamee jiru biyya keenya keessatti amantii mootummaa hin jiru. Yeroo ammaa kana mootummaan dhimma amantaa keessa hin galu, amantaan illee dhimma mootummaa keessa hin galu. Mootummaaf amantaan gargarii jechuudha. Kana nutuu jedhe too hin taane uummanni biyya kana keessa jiraatu jaalalaaf amantaadhaan eeranii tumateen kan mirkanaa'edha jechuudha. Kanaaf yommuu waa'ee amantaa kaasnu amantaan waaqeffannaa qaama mootummaa irraatii walabadha jechuudha. Walaba yookaan bilisadha jechuudha. Inni biraa amantiin waaqeffannaa akkuma jalqaba galata namoota keenya dhimma kana bara hedduu qabatanii nuun ga'an galatoonfadhe sanatti amantiin waaqeffannaa akka inni seera qabeessa ta'u heerri biyya keenyaa keewwati 27 xiqqaan tokko kan itti aananii tarreeffaman namni kamiyyuu ilaalcha amantii barbaade hordofuu heera keenya keessatti tumamee jira jechuudha. Namni kamuu lammiin biyya keenyaa kamiyyuu amantii barbaade gareedhaan dhuunfaadhaan bifa adda addaatiin karaa gurmaa'een waaqeffachuu wanti isa dhorku tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf namni keenya hundumtuu mirga kana mirga heeraaf seeraan argate ta'uusaa beekee itti gargaaramuutu irraa malaa jechuudha. Kanaaf wanti amantii waaqeffannaa hordofuudhaaf dudduuba keenya nu sodaachisu yookaan nu leeyyaasisu kamiyyuu akka hin jirre uummanni keenya kun beekee galuutu irra jiraataa jechuudha. Kanaaf amantiin waaqeffannaa akkuma obbolaan koo jalqaba kaasaa turan agayya 27 bara 2005 irraa kaasee barreeffama hundeeffamaa seera irratti hundaa'e dambii ittiin bulmaataa seera irratti hundaa'e qopheeffatee qaama mootummaa aangoon isaa kenname mirkaneessuudhaaf aangoon isaa kenname mirkanaa'etti waldaa amantaa seera qabeessaa fi
seeraaf heeraan socho'u, seera biyyaatii fi seera waaqeffannaatiin kan socho'u ta'uusaa beekuun nurraa malaa jechuudha. Akkuma jalqaba isinii kaasuuf yaanne amantaa waaqeffannaa mirga amantii isaa babal'isuu asirratti wanti guddaan namni as keessa jiru hayyoonni as keessa jirtan hubachuu qabu jedhee ayyaalu barreeffama hundeeffamaa waldaa kanaa keessatti haa ta'u dambii ittiin bulmaata waldaa kanaa keessatti waldaan amantii waaqeffannaa maal hojjetaa kana beekuun gaariidha. Iddoo nuti mirga itti qabnu tokkoffaa amantii waaqeffannaa babal'isuu, barsiisuu, aadaa saba Oromoo babal'isuu, dagaagsuu, qo'achuu, barreessuu. Inni biraan sirna gadaa Oromoo bakka hundatti deebi'ee akka inni miila lamaan dhaabbatu gochuu. Kun mirga waldaan amantaa kun hojjechuuf seera qabeessummaa itti fudhate keessaatii isaan gurguddoodha jechuudha. Kanaaf amantii waaqeffannaa yommuu jennu waan safuu saba isaatis biratti hojjechuudhaaf aangoo seeraan kan kennameef ta'uusaa namni as keessa jiru hundumtuu hubannoo wal fakkaataa qabaachuutu irraa malaa jechuudha. Inni biraan asirratti dubbachuu barbaadu maal inni waldaan amantaa waaqeffannaa seera biyyaa kabajee heera biyyaa kabajee amantii isaa daangaa tokko malee babal'ifachuudhaaf waldaa amantii mirga qabu waan ta'eef hariiroo hawaasa biraa wajjin amantii biraa wajjin mootummaa wajjin nuti qabnu hordoftoonni amantaa kanaa beekuutu irraa mala. Dhimma amantaa keenyaaf hariiroo eenyu wajjinuu hin qabu amantaan keenya. Hariiroo amantaan keenya qabu jireenya hawaasummaa amantaalee biroo wajjin, jireenya hawaasummaa mootummaa wajjin, jireenya dinagdee mootummaa wajjin, jireenya dinagdee uummattoota nu wajjin jiraatan wajjin utuu seeraaf heera hin cabsin amantiin keenya kun qaama hundumaa. Waldaan waaqeffannaa maddi galii isaa hordoftoota amantaatii fi jaallattoota amantaa kanaati.